Jarra quite prejudice you don't know you can't see me now when you jarra we got to do it. Okay, welcome all of you to come to this channel. If you are not a member of this channel, you should click on subscribe. Then you are member of this channel. Hordoftoonni keenya bakka nagaan gara chaanalii keenyaa dhuftanii isin jecha yoo chaanalii kanaaf haaraa taate subscribe godhuudhaan gara chaanalii keenyaa dabalamee jenna. Har'a barnoota haaraa qabannee dhiyaannee innis maalee keemistirii kutaa 4ffaa unit 1 lesson 1 qabannee dhiyaannee unit 1 maal jedha? Introduction to organic chemistry. Ja afaan oromootiin akka isin galutti ni yaalaa jechuudha. Introduction ja 1.1 ni barnoonni keenya irratti lesson 1 kana historical note qabu kana irraa waan barruu qabna. Way Friedrich already haasawaa. In 1928, German chemist Friedrich Wöhler converted ammonium cyanide, an inorganic compound, into organic substance urea. Bara 1828 keessa German chemist Germany Friedrich Wöhler namni jedhamu converted ammonium cyanide. Ammonium cyanide convert godhe. Ammonium cyanide maali? Inorganic compound dha. Isa kana convert godhe gara maalitti? Into organic substance. Gara wantoota organikii ta'anitti jijjiire. Ureaatti jechuudha. Gara ureaatti jijjiire. Wöhler's discovery revolutionized the study of the chemistry by redefining the manner in which chemistry distinguished between the inorganic and organic compounds. Wöhler discovery argannoon Wöhleridha. Namicha kana jechuudha. Revolution is the study of the chemistry. Warraaqsa qo'annaa chemistry by redefining the manner in which chemistry distinguish between organic and organic compound. Karaa chemists jechuun nama saayinsii chemistry kana qo'atu jechuudha. Karaa chemistoonni organic compound fi inorganic compound ittiin addaan baasan redefining akka irra deebi'ame redefining the manner karaan organic compound inorganic compound ittiin baafnu irra deebi'ee akka ibsamu taasisee jechuudha. Maal argannoon Wöhleridha. Inni maal argate? Inorganic compound irra maal argate? Organic compound argate jechuudha. He is also credited for his work in isolating the elements aluminum and beryllium. He is also credited. Ammallee inni beekamaadha. Beekameeni maaliini? For his work hojii isaatiin is isolating qophatti the element aluminum and beryllium. Waa'ee elementi aluminiyumiitii fi berylliumiitiin qophatti beekamee jira jechuudha namichi kuni. Kan aansee jiru history of organic chemistry jedha. Seenaa waa'ee organic chemistry ti. Before the beginning of the 19th century, jaarraa 19ffaa jalqaba jaarraa 19ffaatiin dura chemists classified compounds into classes. Chemists classified compounds into classes. Chemistoonni compoundii bakka lamatti qoodanii depending upon where they had come from. Maal dhaabbachuudhaan where they had come from eessarraa isaan akka dhufanirra dhaabbachuudhaan yookiin maalirraa akka isaan argamanirra dhaabbachuudhaan bakka lamatti qoodanii jechuudha. Isaanis bakka lamatti qoodan inni maali? Inorganic compound fi organic compound jedhanii bakka lama qoodan. Inorganic compound jedhanii moggaasan where those obtained from the minerals. Isaanan mineraalirraa yookiin albuudarraa dhufan inorganic compound jedhanii moggaasan. Organic compound Khati'aan immoo organic compound dha. Isa kana maalirraa dhufe? Where those obtained from vegetables or animal source. Maddoota animaalii fi
vegetable biqiltoota irraa kan dhufan ammoo organic compound jedhaniiti moggaasan. Eessatti before the beginning of the 19th century irratti kana ture jechuudha. That is kuni from the material produced by living organisms. Eenyu organic compounding from material produced by the living organism. Materially living organism dhaan produced dha. Indeed, until about 1815, many chemists believed that organic compounds must have their origins in living organisms. Hanga 1850 chemistonni baay'een believed ni amanu that organic compounding must have their origins. Dirqama origin isaanii in living organisms. Organismota lubbuun jiran irraa akkana jechuun organic compounding always comes from living organisms jedhanii amananii jechuudha. And consequently could never be synthesized from ionic materials. Ammallee isaan maal jedhanii amananii could never be synthesized. Gonkumaa qophaa'uu kan hin dandeenye from inorganic material. Wantoota inorgaaniikii ta'an irraa gonkumaa qophaa'uu kan hin dandeenye jedhanii amananii jechuudha. Kun before the beginning of the 19th century dha ture jechuudha. Itti aanaa saayinsiin kun akkamitti akka disprove ta'e saayinsiin kun disproved ta'e jira yookiin ammoo limitation isaa saayinsiin kun amma hafee jira. Maaltu hambisee the work of the Friedrich Hollerith discovery of the Friedrich Hollerith saayinsiin kun maal ta'e hafee jira jechuudha. Along with these distinctions garaagarummaa kana wajjin itti fuudhame belief called vitalisms. Inni kuni vitalisms or special life force grew. Special life force grew jedhameeti saayinsiin amma dubbanne kun maarreen organic compound is always comes from the living things kajuu kuni special life force yookiin ammoo vitalism jedhameeti beekamaa jechuudha. Akkanatti yookiin ammoo life force theories ni jedhama. Life force theory jechuun organic compound is always comes from the living things kajuu jechuudha. According to this idea, akka yaada kanaatti intervention of the vital force was necessary for the synthesis of organic compounds. Vital force was necessary for synthesis of organic compound. Organic compound akka qophaa'uuf vital force yookiin ammoo bu'uurri isaanii maali living things ta'uu isaanii kanaaf barbaachisaa. Such synthesis chemists held that could take place only in living organisms. It could not take place in the flask of the chemistry laboratory. It could not take place yookiin qophaa'uu hin danda'u yookiin ammoo bakka takkallee qabachuu hin danda'u in the flask of the chemistry laboratory keessatti. Inorganic compound kana jechuun walumaa galatti yaadni ijoo nuti asirraa qabachuu qabnu inorganic compound maali organic compound irraa qophaa'uu hin danda'u kan jiru ture jechuudha. Yaadni kun garuu fooyyee jira inorganic compound irraas qophaa'uu danda'a. Inni kun walumaa galatti wanti seenaa kanarraa nuti hubachuu qabnu qabxiin ijoon as keessa jiru hate jechuudha. Kana isa kana immoo laboratorii keessattis qophaa'uu ni danda'a. Eenyu qopheessee agarsiisee Friedrich Hollerith nama jedhamu jechuudha. Between 1828 and 1850, the number of the compounds that were clearly organic were synthesized from the source that were clearly inorganic. Lakkoofsi compoundota were clearly organic ta'an clearly organic. Lakkoofsi compoundota kan organic ta'an were synthesized from the source that were clearly inorganic. Ifaan ifatti lakkoofsi compoundota organic ta'anii synthesized qophaa'an from the source that were clearly inorganic. Kan maddiin isaanii ifaan ifatti inorganic ta'e irraa qophaa'anii jiran eessaaf eessatti bara 1828 hanga 1850 orgaanonni baay'een qophaa'anii jiranii jechuudha. Eenyurraa kan organic compound ta'an kan maddi isaanii inorganic ta'e ifaan ifatti laboratorii keessatti jechuudha. The first of these synthesis was
accomplished by the Friedrich Wöhler. The first of these synthesizes 1828 hanga 1850 baay'ee isaaniititu maal ta'e jennee qophaa'ee jennee kana keessaa kan jalqabaa the first synthesis was accomplished kan jalqabaa by Friedrich Wöhler qophaa'e in 1928 namni jalqaba inorganic compound irra Friedrich Wöhler wanti ittiin beekamu a first person that synthesize what organic compound from inorganic compound in laboratory kanaan beekamaa jechuun Wöhler found that the organic compound urea organic compound kan urea of keessaa qabu urea consists of urine urine kun bichaalonni kana bichaan jechuudha could be made by evaporating an aqueous solution containing inorganic compound ammonium cyanide ilaal Wöhler organic compound kan urea ta'e consists of urine kan of keessaa qabu could be made by evaporating ilaal organic compound kan urea ta'e kana maaliin evaporate godhe aqueous solution containing inorganic compound ammonium cyanide isa ammonium cyanide of keessaa qabu bifa hurkaatiin irraa baase evaporate aqueous solution containing inorganic compound kan ammonium cyanide of keessaa qabu urea ammonium cyanide of keessaa qabu evaporate godhe san booda in attempting to prepare ammonium cyanide carraaqqii inni prepare ammonium cyanide qopheessuudhaaf godhe this is urea this is ammonium cyanide NH4 CNO means ammonium cyanide NH4 ammonium CNO is cyanide from reaction of the silver cyanide Ag silver CNO is cyanide and ammonium chloride jeroota kana fayyadameeti maal uume ammonium chloride is maal NH4 chlorine ammonium chloride he accidentally and surprisingly obtained urea kana booda arkatee jechuudha jalqabarra maal godhee ilaal silver cyanide aqueous solution keessatti plus ammonium chloride walitti dabalee ammonium chloride maal qaba positive ion qaba gubbaarra isinii galchuudhaaf ammonium gubbaarra plus qaba cyanide immoo minus qaba ion minus asitti immoo what cyanide minus ida silver plus ida ion isa gubbaa jirtu baadha mataa gubbaa urea immoo asitti ammonium plus gubbaarra qaba chlorine immoo minus qaba inni sila asirraa silver ta'e kun isa minus qabu wajjin walitti dhufaa jira plus 1 minus 1 silver chloride bakka kanatti jechuudha silver chloride ta'e asitti immoo kun plus ida asirraa minus qaba ammonium cyanide ta'e jechuudha asitti waliif inna ammonium cyanide goone san booda ammonium cyanide argate kana maal godhe evaporate godhe aqueous solution kana evaporate godhe NH4 CNO argatee jira reaction kana lameen irraa kan argate kana fudhatee evaporate godhe kana booda asitti gaafa evaporate godhu H2N single bond carbon kun double bond bifa kana uume jechuudha bifa kana uume inni kun fi inni kun wal makata fakkeenyaaf asitti nitrogen meeqa jira tokko jira asitti sila okay akkanuma jedhu kun lameen wal makata okay asitti ilaal asitti hima jalqabaa kana keessatti ilaal NH4 asinamo CNO dha nitrogen asii bakka lama jira asitti nitrogen lama jira hydrogen asitti asitti afuri jechuudha simboli oxygen tokko carbon tokko bifa kana uume jechuudha kana maal jennaani urea jennaani jechuudha kanaafuu silver cyanide fi ammonium chloride
fayyadamuun maal qopheesse yuuriyaa qopheesse laaboraatoorii keessatti. Yuuriyaa was the first organic compound synthesized in laboratory. Ammallee akka qabatamuu qabu. Yuuriyaan organic compound yeroo jalqabaatiif laaboraatoorii keessatti qophaa'eedha jedhe. The synthesis of the urea by Friedrich Wöhler. Qophiin yookiin yuuriyaan qophaa'uun Friedrich Wöhleriin qophaa'e and subsequent synthesis of the other organic compound marks the downfall of the vitalism or the life force theory. Egaa Friedrich Wöhleriin kana hojjetee booda ittuma fufee synthesis of the other organic compound other organic compoundiin baay'een maal ta'e maarki ta'e hojjetamee sanboota mul'ate jechuudha. Baay'een isaanii hojjetee mul'achuun kun downfall of the vitalisms organic compoundiin yookiin ammoo life force theory vitalism kajuu kun maali? Organic compounds always comes from the living things kajuu kuni maal ta'e jechuudha. Downfall ta'e jechuudha. Kufee jechuudha theoriin kuni sababa maaliitii laaboraatoorii keessa qophaa'uu isaatiin jechuudha. How do we explain organic compound as a present in the defined organic chemistry? Arrantana akkamitti organic compound ibsina? Ammallee akkamitti define organic chemistry? Organic compound akkamitti ibsina? Organic chemistry akkamitti ibsina jaa? Yesan kaduree as the beginning of the 19th century ilaalee jirra. Ammoo kan arra kam keessa jira kajuu ilaallaa jechuudha. The common feature of the organic compounds is that they all contain the element carbon. Amalli waliigalaa organic compound that they all contain the element carbon. Isaan maali? Elementi hundi isaaniitu jechuudha. Organic compound kamiyyuu elementi carbon of keessaa qaba. But not a compound that contain carbon is not what? Organic compound. All compounds that contain carbon element is not organic compound. Kalla kanati jechuudha. Elementiin kaarboonii of keessaa qabu kamiyyuu organic compound hin jedhamu. Garuu organic compound kamiyyuu maali? Elementii kaarboonii of keessaa qaba jechuudha. Organic compound are either hydrocarbons or derivatives of the hydrocarbons. Organic compound hydrocarbon yookiin ammoo derivative of hydrocarbon. Hydrocarbon means hydrogen, carbon means carbon. Hydrogen and oxygen of keessaa qabu yookiin ammoo derivative of hydrogen. Hydrocarbon of keessaa qaba jechuudha. They are found in any derived from the plant and animal. Inni kun plant irraa ni dhufa, animal irraa ni dhufa. Kun duruu beekamaadha. Beginning of the 19th century duraahu beekamaadha. Synthesized laboratory keessatti dhufuu isaatiitu dabalamee jechuudha. Kanaafuu inni plant irraa ni dhufa, animal irraa ni dhufa, laboratory keessatti illee qophaa'uu danda'a jechuudha. They can also be synthesized in the laboratory. Laboratory keessatti illee qophaa'uu danda'a. In addition to carbon, kaarboonii dabalatee and hydrogen dabalatee organic compound may contain organic compound ammallee of keessaa qabaachuu danda'a. May contain nitrogen, oxygen, sulfur, halogens. Halogens means elements that contain in the what? Seventh group. Garee torbaffaa keessa kan argamanii chlorine, bromine, iodine akkas jechuu isaati. Inni phosphorus of keessaa kan qabanidha jee. Dabalataan kaarboonii fi hydrogen dabalatee. However, haa ta'u malee carbon compounds that are classified under oxides, carbonates, hydrogen carbonates, cyanides and cyanides are not organic. Carbon compounds ilaal. Compoundonni kaarbooniidha kanneen as jalatti ramadaman. Oxide jalatti, carbonate jalatti, hydrogen carbonates jalatti. Cyanide fi cyanate jala kan ramadaman kun organic miti je. Isaan kun maali? Those are inorganic. Organic. Oxide soggaa jiru carbon dioxide faa baana. Carbon monoxide faa baana. Isaan kun carbon of keessaa qaban. Garuu maali? Inorganic compound jala ramadamanii jechuudha. Kanaafuu nuti reefu maal jenne compoundin elementii carbon of keessaa qabu kamiyyuu organic compound miti. Garuu organic compound kamiyyuu elementii carbon of keessaa qaba. Jenne the compounds
in solid, liquid or gaseous state which contain carbon in its molecule are known as organic compounds. Compoundonni jajjaboon keessatti, liquidii keessatti, dhangala'oo keessatti, gaasii keessatti, gas state keessatti which contain carbon kan carbon of keessaa qaban in its molecule isaanii keessatti are known as organic compound. Organic compound jedhaman and they derive from the plant and animal. Animalii fi plant irraa dhufanii jechuun mallee isaan. They also include those substances synthesized in the laboratory. Ammallee include those substances. Substances kuni ammallee include of keessaa qaba. Synthesized in the laboratory. Kallee laboratory keessatti qophaa'an except eenyu malee oxide of the carbons. Oxides of the carbons means carbon dioxide, carbon monoxide, and carbonitis, hydrogen carbonitis, cyanides. Jaree kanaan ala jiru organic carbon of keessaa qabu. Gila ramadama organic compound gila ramadama jechuudha. This branch of the chemistry, the main chemistry that study carbon compound. Carbon compound qo'atu called organic chemistry. Organic chemistry jaamaji. Organic chemistry means a branch of chemistry that study carbon compound. This branch of chemistry was developed. The main chemistry was developed become gudditee jiraaji. Starting from the theory of the vitalisms. Isarraa eegalee theory of the vitalisms or what life force theory kan inni reefu dubbana sana icharraa eegalee guddatuutti dhufee jira. To the area gara kamitti dhufe? The area in which Chinese organic compound are used in our daily life. Bara organic compound jireenya kan guyyaa kana keessatti itti fayyadamnu kana keessatti icharraa eegalee maal branch of chemistry kun developitee jiraati. The number of inorganic compounds lakkoofsi inorganic compound that discovered and prepared may be in the region of the some 100,000. Isaan kun muraasa jee number of the inorganic compound toora 100,000 jee. In contrast means also or however jechuudha. Million of the organic compounds have been discovered, synthesized and used as a present. Baay'een organic compound baay'een discovered argamanii kan turanii fi synthesized compound kan turanii fi and used as a present. Ammallee kanii fi aratti fayyadamaa jirru jee. Millions of the organic compound. Kanaafuu organic compound arraan tana inorganic compound harka meeqaan caalaa jechuudha. What is special about carbon that it should form so many compounds? Amaloonni addaa kan carbonii many compounds like carbon that it should form so many compounds. Compoundoota baay'ee kanii fi inni gurguddoon amala addaa inni maal qabaa gajaa. Carbon atoms can attack themselves to one another to an extent not possible for atoms of any other element. Carbon atomiin carbonii can attach itti carboniin tokko carbonii biraatti matuma isaaniiti jechuudha. Elementiin carbonii tokko elementii carbonii kan makkataa sanitti attach ta'uu danda'a jechuudha. To another, to an extent ni dheeratu jechuudha. Ni dheeratu not for atoms for any other element. Elementiin any other elementiin akkasaa kanatti hin danda'anii jechuudha. Carbon atoms can form chains thousands of atoms long or rings of all size. Akkana jechuun fakkeenyaaf asitti carboniidha. CH godhuu dandeenya. CH akkana single maybe double bond jiraachuu mala. Bakka elementiin carboniidha. Themselves mataa isaaniitiin maali akkanatti walitti chainii dheeraa laata. Thousand of the atom long kanneen akkanaa kana thousand atom long dheeratan godhuu danda'a jee. Yookiin ammoo rings jechuun bifa kana kan qabanidha. Fakkeenyaaf benziinii ringiidha.
akkanatti jechuudha. Bifa kana uumuu kan danda'anidha jechuudha. Beenziinii yoo istiraakcharii isaa booda waliin ilaallu ta'a. Kanneen akkanatti godhuu danda'anii jedha elementoonni kaarbooniin atoomii kaarbooniidha jechuudha. The chain and the rings can branches. Laal chainiin isaanii yookiin ringiin isaanii kan branches akkas jechuun biraanchii qabaachuu danda'a jechuudha. Amma kun maal jennee kaarboon inni kun chainiidha akkana jira. Chainiin kun biraanchii maali? The chains or rings can have branches. Chainiileen akka jiran kun yookaan biraanchiin akka jiran ringiileen akka reefuu sarkilii goonesanii jiran kun biraanchii qabaachuu danda'an jechuun asirraan kaarboonii biraa qabaachuu danda'u jechuudha kana. Nuun jee to the carbon atoms of this chain or rings they are attached another atom. Atomiin kaarboonii tokko atomiin kaarboonii biraatti tanuu yookiin ringiin isaanii irratti itti amantanuma jechuudha. The ability of the ammagaa bakka bareedduu dhufnee lakkaabtii kana qabxee bareedaadha. The ability of the atoms of the same element to join together forming long chains and the rings is called catenations. Dandeettiin atoomiin tokko of the same element atoomiin elementii gosa tokko to join together ifi isaaniitii waliin dhufanii forming long chain kan malaallee kana kaniifi uuman and the ringii kan uuman formii long chain kan uuman is called catenation jedhama jedhu. Catenation jechuun the ability of the atoms of the same element to join together to form long chain or rings jechuudha. Okay. Catenation occurs most readily in carbons. Catenation kun irra caalatti kaarboonii keessatti galmaaha. Jalqaba irratti amalli addaa kaarboonii qabu maali? Kan long chain ring chain qabu isa godhe akka kun maali? Catenation occurs most readily in the carbon atom keessatti waan argamu. Forming covalent bond. To form longer chain and structures with other carbon atoms. Forming covalent bond. Atomiin kaarbooniidha. Forming covalent bond uuma. To form longer chain uumuun or structure dheeraa uumuudhaan with other carbon atom. Kaarboonii atomii kaarboonii biraatii wajjin walitti dhufuudhaan forming covalent bond. Covalent bond means a bond that exists between two nonmetals. When two nonmetals share the electrons, the bond formed between them is called covalent bond. This is why the vast numbers or millions of carbon compounds are found in nature. Sababni inni kuni maal elementiin kaarboonii kana ta'uunsi kuni uumamumaan kaarboon kombaawundiin baay'een akka uumamanii kan sababa kanaa jedhu. The word organic jechi organikii jedhu kun is still used today. Hanga har'aatti itti fayyadamaa jirra. By some people to mean namni muraasaan jechi kun akkam jedhi yaadama. Yookiin hiikammaan isaa jecha kana dur ture sanii jechuun maal jedhama? Coming from living organism. Organic jechuun maal kan isaa coming from living organism jechuudha. Har'allee namni muraasni akka namatti hubataa jecha kana jechuu isaati. As in terms of organic vitamins, organic fertilizer yeroo jedhamu akka kana namni baay'een akkamatti hubata jechuudha. Fertilizerii xaa'oo living organism irraa dhufe. Yookiin immoo viitaaminii living organism irraa dhufe deebi'ee uumatamaa. Organic jechuun maal kan isa durii waan sun tureef. Garuu jechuun kuni hanga irraan jijjiiramne itti fayyadamaatuma jirra. Garuu immoo hiikaan isaa jijjiiramee jira malee. To these people muta kanatti an organic vitamin means the vitamin was isolated from the natural source. Organic vitamin jechuun uummanni kun akka hubatutti organic vitamin jechuun
isaan maali? Vitamins was isolated from the natural source. Bu'uura naachuraalii isaanii yookiin immoo soorsii qabeenya uumamarraa kan dhufan jedhameeti hubata uummanni hiikaa orgaanikii akkasii beeku sun jechuudha. And not scientized by the chemist. Chemistidhaan kan hin qophoofne jedhamee hubatama. Garuu akkasii miti. Organic vitamins guddaa jedhamu, organic fertilizer guddaa jedhamus kanneen uumamaan dhufanis kanneen laaboraatoorii keessatti qophaa'anis of keessaa qabaa jechuudha. Kanaafuu namni akkasitti hubatu sirreessuu qabaa jechuudha. Provided that the plant is grown without the use of the synthetic fertilizers and pesticides. Planting guddachuu danda'u without use of the kanneen laboraatoorii maali? Synthetic fertilizer xaa'oo laboraatoorii keessatti oomishamee fi pesticide jechuun farra ilbisaa osoo hin fayyadamne planting grow ta'uu danda'u jee. It is impossible to argue that laal hin danda'amu jee wal lama shakkisiisu maarreen that natural vitamins C natural vitamin C natural hin jiru tokko for example is healthier than synthetic vitamin C. Akkas jechuun vitamin C uumamaan kan jiruu fi vitaminii laaboraatoorii keessatti qophaa'e kun kan uumamaan qophaa'e kun healthier kan isa laaboraatoorii keessatti qophaa'e kana ni caalaa jee. Isa kanarratti impossible to argu wallama shakkisiisu jechuun ni caala dhuguma. Because the two substances are identical in all aspects. Two substances maal jedhaa identical in all aspects. Substances kun lachuutu wal fakkaatu jedheen. Jacket kan itti aanu classification of the organic compound. Qoqqoodamiinsa organic compound yookiin ramaddii organic compound jedha. Organic compound kamirra mannaa maalirra dhaabbanne irra mannaa kan duulii ilaallaa jechuudha. Any consideration of the bonding in organic molecules must begin with the central theory. Tilmaamni bonding organic molecule kamiyyuutu must begin with the structural theory. Theory caasaa isaaniitii wajjin irraa kan eegaludha jee. Two central premises are fundamental. Two central premises are fundamental kajuun lakkoofsa number 1 fi number 2 kajiitu kana walii ilaalaa ni ta'e. Carbon is always tetracovalent. Carbon always tetracovalent. Covalentii afuridha jee. That is innis carbon atoms form 4 bonds. Carbon atoms. Atomoonni carbonii forms 4 bonds. Bondi afur kan uumanidha jee. Similarly haaluma wal fakkaatuun nitrogen atoms form 3 bonds. Nitrogen atomii bondii 3 uumu. While oxygens and sulfur atoms make 2 bonds. Yeroonii fi oxygenii fi sulfur atomiin 2 bondii uuman. Ni meeqa uumaa? 4 uumaa jechuudha. Hydrogens valence electronii electrovalancing carbonii maali? 4 afranuu uumuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf CH4 yoo qabaanne maali kuni? Miteeniidha. CH4 miteeniidha. Isa kana keessatti kaarbooniin ni jira. Maali? Hydrogenii. Asiinoo hydrogen. Asiinis hydrogen. Asiinis hydrogen. Boondii meeqa uumame? Takka 2 3 4 uumame jechuudha. Kanaafuu carbon atoms forms 4 bonds ending jechuudha. Hydrogen and halogens are what? Monovalent. The atoms form only 1 bond. Monovalent means atoms that form only 1 bond jechuudha. Halogens eenyu faadha? Chlorine, bromine, iodine kanneen akkana kana. Inni hydrogeniin takka qaba.
Baalaansii elektiroonii takka qaba. Halojiiniin torba qabu. Kanaafuu torba qabu okkotee turuulii guutuudhaafis tokko qofa barbaadu. Kanaafuu isaan kun maali? Moonoo baalaansii tokko qofa boondii godhanii jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenyumaaf haa ilaallu. Soodiyem pilaasii qaba. Kilooriinii maayinasii qaba. Kanaafuu soodiyem kilooraayidii maali? Kunis boondii tokko qofaa gidduu isaan kanaa jira jechuudha. Moonoovaalaanti boondiin tokko qofti gidduu jiru jechuudha. Inni lammaffaan qabxii lammaffaan maal jedha? Carbon atoms form single bond, double bond, triple bond with the other carbon atoms. Atoomiin kaarboonii tokko single bondii, double bondii yookiin triple bondii atoomii kaarboonii biraatii wajjin uumuu ni danda'u jedha. Fakkeenyaaf kun kaarbooniidha. Single bondii akkanatti uumuu. Atoomiin kaarboonii tokko malee double bondii atoomii biraatii wajjin uumuu. Yoo single bondii uume maal jennaani? Alkeeniidha. Yoo double bondii uume alkiiniidha. Triple bondii uumuu danda'ullee jedha. Yoo kanatti uume maal jennaani? Alkaalaayi. Alkiin alkaayin jennaan jechuudha. Isa triplii ta'een alkiin. Inni single bondii ta'e alkeeniidha. Inni double bondii ta'e alkiiniidha. Inni triple bondii ta'e alkiinii jennaan jechuudha. Kanaafuu sadeen kana qabaachuu danda'u. Kun kanuma qabxiin lameenii. Sanboota maalii? Functional group jechuun maal akka ta'e ilaalla. Qabxiin qabatamuu qabu. Kataanis shirreefuu waan julaallee jirra. It is important point. Functional group is also it is important point. Functional group is a part of the organic molecules that determines these chemical properties. Partii organic molecule ta'ee kan maal tilmaamu determine its chemical properties. Amala keemikaalaa isaa kan murteessu kan tilmaamudha jedhu. Functional groupiin. This group also determines. Groupiin kuni ni tilmaama ammallee maali? Some of the physical properties of the compound. Amala fiizikaalaa muraasa maloota fiizikaalaa compound sanillee determine godheen functional groupiin. Based on the functional group irratti hundaa'uudhaan they possess the most common classification of organic compound includes. Classification of the organic compound topic kan jala jiru sanii classification of the organic compound maal irratti hundaa'a? Based on functional group hundaa'uudhaan isaan bakka meeqa qoodamanii bakka kana qoodaman? Alkenes, alkynes, aromatics, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids and esters jaamuudhaan bakkaan kana qoodamanii jechuudha. Boqonnaan kun guutuu wooma jaraan gamma yaamnee kana haasawaa bal'inaan olitti kan waliin barannu ta'a. The common functional group of some organic compound are given below. The common functional group. Functional group in common isaan kanaa maali? Teebilii erga kana keessa kennamee jira. Teebiliin kun maali? Common class of organic compound. Kilaasii common ta'ee kan maasoo inni kana ni qaba. Seer functional group ni qaba. General structure ni qaba. Formula with typical examples. Kanaafuu gabatee kana ilaaluun waan baay'ee takkaaf importantiidha. Asiin gadeen kun organic compound dha. Asiin functional group dha. Asiin general structure dha. Asiin example isaallee kan inni jira jechuudha. Alkeenii jennaan single bondii kaarboonii gidduutti. Laal asitti alkeenii kana irratti single bondii kana irratti kaarboonii gidduu single bondii jira. Kaarbooniin tokko meeqa qaba? Baalaansii elektiroonii 4 qaba. Kunis 4 qaba. Afranii irraa jechuudha. 4 jira. Sanirraa kaarboonii fi kaarboonii tokko gidduutti meeqatu uumama? Kaarbooniidha. Asirraa dootii kana elektiroovaalansii innaa keenyu 4 qabaa jennuuni. Kunis takka 2 3 4 qaba. Kaarboonii fi kaarboon akkana single bondiidha. Kanaafuu kun kan lafatti hafe hidrojiinii hojii hidhataa meebii waan biraatti hidhachuu mala meebii kaarboonii hojii hidhachuu mala kanaa deebi'eeti. Kanaafuu bondiileen kun gara biraa tunis tabiraatti hidhama. Kaarboon laal kaarboonii fi kaarboonii gidduu single bondii ta'e taanaan meebii inni kun hidrojiin ta'e
kun kaarboonii ta'uu danda'a. Ammallee kaarboonii biraatii wajjin single bondii kaarboonii gidduu jiraate taanaan inni maali? Alkeenii jennaanii jechuudha. Alkeenii irratti immoo kaarboon laal double bondii gidduu isaanii jira. Kunis akkasumatti 4 qaba. Kunis kaarboon. Maybe another carbon is there. This is 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Akkana qaba. Kaarbooniin kunii hidhachuu danda'u. Walitti hidhachuu danda'u ni jira. Meeqa? Double bondii gidduu isaanii jira. Kun biraatti hidhama. Kunis biraatti hidhama bakka. Hydrogen kaarboonii gidduu immoo double bondii bicha. Asiinis kaarboonii gidduu double bondii walitti kan biraatti hidhama. Maybe kaarbooniin biraa jiraate kaarboonii biraatti hidhamuu danda'a jechuudha. Yoo hin jiraanne hydrogenitti hidhama. Maybe kana ta'a jechuudha. Kanaafuu iyoonii fi double bondii haala kanaan gidduu isaaniitti himamtee it is called alkene. Alkaayeen jennaan yoo triple bondii ta'e ilaala. 4 3 gidduutti hidhamtee takkuma takka ofaatu walatti takka hydrogen yookiin waan biraatti hidhamtee jechuudha. Kunis alkeeniidha. Isaan kana bal'inaan tokko toopikiif danda'ee qabanii. Alkeenii jalatti propeenidha. Propeen jechuun isa kaarboon nambarii 3 qabu propeen jennaanii. Yoonii fi alkiniiti immoo double bondiin jidduu isaa propeenii kana jiraatte propiin jennaan laala. Kan immoo ni jiraata moolii takka lakkoofsa kaarboonii takka qabu miiteen 2 qabu iiteen asii qabu propeen 4 qabu buuteen 5 qabu penteen hekseen hepteen okteen nooneen and deekenjii jira. Akkasii kunis akka kanaafillee akkasumatti jalqabaa maali? Miseensi jalqabaa alkeeniidha, miiteenidha. Miseensi jalqabaa alkeenii immoo iitiinii irraa ka'a. Dabalataan illee jechuudha. Kana alkaayinii immoo maali? Inni warraa ka'a. Itaayin warraa ka'a jechuudha. Atoomiin kaarboonii maal jennee riingii uumuu danda'u inni. Amma harmoo ilaalu jira kun dheerachuu danda'u baay'ee isaa propeenii, rokotee, okteenii hedduu ta'uu danda'a. Nambar kaarboonii hamma heddummaatu hedduu ta'uu danda'a. Kanaafuu akkasuma jennaan loongi isheen jennaanii riingii illee uumuu danda'a. Aroomaatikiin maali? Beenziin riingii dhala. Inni sarkilii jiru kuni kaarboonii jechuudha. Egzaampiliin isaa maali? Tuliinidha jeneraal siraachiliin isaanii kana. Alkoolii yeroo hunda maali? Faankishinaal guruupiin isaa maali? OH dhumarraa qaba. Reaktaantii OH'dha. Kun kana jechuudha. Aldaayit tokko isaatiin Itoophiyaa itti aanaa jechuudha. Aldaayitis means aldaayitiin illee CHO dhumarraa qaba. Faankishinaal guruupiin isaa kana. Jeneraal siraachiliinis kanama. Kunis taanaal. Aldaayidiidha. Keetooniin ammoo maali? Ilaal asiin CO jidduu jira. Keetoonii irratti maali? Garaagarummaan keetoonii fi aldaayidii jidduu jiru. Kun dhumarraan uumaan qabu. CHO dhumarraa uumaan qabu. Ilaal uumaan qabanii garuu inni kun asiin O jira, asiin kaarboonii jira, asiin kan biraa jira jechuudha. Kaarboon CO kaarboonii biraa. Kun jidduu jira. Asii reaktaantii biraa jira, asiin reaktaantii biraa jira jechuudha. Kaarbooksiliik asiidiinis kun CHOdha. Kun maali? COHdha jechuudha. Faankishinaal guruupiin isaanii. Istariin ammoo COORdha. Istarii fi keetoonii waliin dhiyaatan. CO duuba reaktaantii jira. Noolaal R CO R. Estariin ammoo R COO on debiliidha. Keetoonuma ta'etti O debilii gidduu qabaa jechuudha. Kana this is all about what we have seen today. Next time I will come with the next part. Thank you for watching this video. Waan baay'ee kan irraa bartan abdii qaba. Garuu charaalee kanaaf membarii yoo ta'in sabiskiraayib godhi maamila keenya ta'e isin jenna.
Goodbye for now.